Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sister and brothers, how you doing guys? How are you? How's your health guys? Today I'm gonna just relate on the healthy guys. How's your life keeping with you? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. My dear sister and brother, today we're gonna have, it is about sickness. How you can explain your sickness if you met doctors. If you want to just hesitation, how you can just make a conversation within doctors. How you can tell your sickness, your symptoms for the doctors. Today we're gonna learn everything is about sickness, ill, or about disease. kabamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessan isin jecha guyyaadhaa barumsa ispookanii waa'ee dhukkubarratti yookaan immoo haala dhukkuba kee itti himachuu dandeettu yoo namni gaafate haala kamiin akka gaafattu akkasumas immoo hiriyaa kee tokko fuulli isaa yoo sirrii hin jiraatin dhukkubbii isarratti yoo agarte haala kamiin akka gaafattuu fi haala kamiin akka deebistuu fi maqaawwan dhukkubaa ni baranna jechuudha yoo Rabbi jedhe. So hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaan yeroo hundayyuu affirra keenya. Kanaafiyyuu chaanalii keenya warroonni chaanalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Namoonni immoo chaanalii keenyaaf immoo maamila taatan sheerii, laayikii, adada viidiyoo laaltaniin nu godhaa isin jechuu barbaada. Kallattimaan gara barumsa keenyatti haa deebinu. Here is our today's title. Say that how to explain your sickness. How to explain your sickness. This is expressions of what? Sickness. If you met or if you meet someone's, those who are your best friends. Fakkeenyaaf hiriyaa kee tokko yoo agarte yookaan immoo hiriyaa kee tokko silkiidhaan yookaan dubbisu taate haalli inni irra jiru yookaan immoo haalli deebisu sirrii yoo hin taane yookaan immoo fuula isaarraa facial expression isaa yookaan dubbisu taate haala kamiin maal taate jettee gaafata jechuudha. Here is the first one is, if you saw one of your friends face to face, you can ask him by saying, what is wrong with you? Or you can say, what's wrong with you? Hiriyaa kee tokkoon yoo inni sirrii hin jiraanne yookaan immoo mana hospitaalaa ciisee yookaan jiraatu taate maal taate jechuun yoo barbaadde, you can say, what's wrong with you? You don't look so good. What's wrong with you? You don't look so good. Fuulli kee sirrii hin jiru yookaan immoo ati sirrii hin jirtu maal taate jechuun barbaadu, you can say, what's wrong with you? You don't look so good. Yookaan immoo jechi what's wrong with you jedhu kun matammaa isaatiyyuu nama tokkoon maal taate jechuun barbaada. Akkanumaan jechuudha bilee qullatti, you can say, what's wrong with you? Maal taate jechuudha. Nama dhukkubsatellee maal taate inni gaafachuu hin dandeenye jechuudha. So what's wrong with you? You don't look so good. Maal taate sirrii hin jirtu jechuudha. Kan biraa immoo karaa biraatiin immoo maal ta'e gaafata, hey, what's the matter with you? Or you can say, what's the matter with you? Okay? What's the matter with you? What's wrong with you? You don't sound so good. Here is the second expression is, maybe if it is through the phone, while you made a conversation with your best friend is, if his sound is not so good, you're gonna ask him by saying, hey, what's the matter with you? You don't sound so good. Hiriyaa kee tokko yeroo silkiin dubbistu yoo sagaleen isaa sirrii hin jiraanne maal taate sagaleen kee sirrii hin jiru jechuun barbaadu, you can say, hey, what's the matter? Or you can say, what's the matter with you? You don't sound so good. Sagaleen kee sirrii hin jiruuti maal taate jechuudha. Karaa biraatiin immoo you can ask him like this. Akkanatti gaafachuu dandeetta. You look unhappy. Hey, what's up with you? You look unhappy? What's up with you? You look unhappy. Gammachuun qabdu jechuudha. Happy jechuun yaa gammachuudha. Reverse isaa negative isaa you can say unhappy. So you look unhappy? What's up with you? Jechi what's up jedhamu kuni salaamataaf illee hin fayyadamna. Karaa biraatiin immoo maal taate jechuufillee akka informaalitti yeroo tokko fayyadamuu hin dandeenye. So what's up bro? What's up jechuun hey maal taate jechuudha. What's up? Akkasumas immoo what's up and greeting illee salaam alaikum jechuudha. So you look unhappy. What's up with you?
gammachuu hin qabdu fuula keetirraa gammachuu dubbisaan jiruuti kanaafiyyuu what's up with you maal taatee haala kanaan gaafachuu hin dandeettu karaa biraatiin immoo you can say your face is so long. Are you okay? Your face is so long. Your face is so long jechuun namni tokko fuula isaa yoo buuse hidhii isaa yoo gabbuusee aarefa you can say hey your face is so long. Or you can say your face is so blue. Hey, are you okay? Nagaa miti. Nagaan qabdu maal taate jechuudha. Your face is so long. Are you okay? Namni tokko yoo fuula isaa buusee aariidhaan yoo taa'e hey, your face is so long, bro. What's wrong with you? Haala kanaan gaafatu dandeettu jechuudha. Karaa biraatiin immoo you can say you are not in a good mood. Or you can say you are not in a good frame. So, what happened to you? What happened to you? Maal taate? Maal si qunname? Moodin kee yookaan immoo haalli kee gaarii miti yookaan immoo gaarii hin fakkaatu. Maal taate haala kanaan what's wrong with you? You're bad. You're bad immoo what's the matter with you? Or you can say you look unhappy. What's up with you? Or bad you can say your face is so long. Are you okay? Or you can say you are not in a good mood. What's wrong with you? Haala kanaan nama tokko kan dhukkubsate yookaan immoo akkanaa illee gaafachuu hin dandeettu jechuudha. Amma mee deebii isaa mee haala kamiin akka deebisu walumaa ilaalachuudha na wajjin tura haga xumuratti. Okay. Now if someone or if the doctor writes the question for us, how are we gonna just respond or how are we gonna just tell our sickness for doctor or for someone who asked us? Me gaafii tanamo fakkeenya reeftana what is you don't look so good, or you can say what's wrong with you? You don't sound so good. You sinjaran debin kemalta me halal debisa. You can say yeah I'm sick. You just look unhappy, bro. What's up? Are you okay? You can say yeah I'm not okay. You can say I'm sick, or you can say I'm a little bit sick. You can say I think I am coming down with the cough or with the flu. Yookaan ammoo yoo dhukkubi sun ammas jalqabaa jiraate haala kanaa ibsu dandeetta jechuudha. Yoo si dhukkuba yes I'm sick, I feel sick or I feel ill jechuudha. Or you can say I feel under the weather. Xiqqoo waan dhukkubni na fakkaatachee ibsu dandeetta jechuudha. Or karaa biraatiin ammoo you can say I think I am coming down with the cough. Waan qufaan na qabaa jiru natti fakkaata. Qufaan na jalqabaa jira kan jedhu jechuudha. I think I am coming down. Qufaan na qabaa jira natti fakkaata jechuu dandeetta jechuudha. Or you can say karaa biraatiin doctor yoo nu gaafatu what is your sickness so? Dhukkubni kee maal? Or what is your symptoms? Yoo jedhee doctor nu gaafate akka booni sin beeku qabda asirratti dhukkuba jechuun acheidha jechuudha. Ache means you can say pain jechuudha. Okay, fakkeenyaaf headache, coughache, earache yoo jenne you can say aching kee maadha pain jechuudha. Maqaa dhukkubaata jechuudha. Ache jechuun maqaa dhukkubaata jechuudha. Fakkeenyaaf headiin mataadha. Dhukkubni immoo acheidha. Walitti yoo dhufu we can say headache ta'a jechuudha. Kanaaf jechi kanallee ache inni dubbinaa jechuudha. Kanaaf what is your sickness yoo nu jedhee dhukkubni kee maal? Yookaan immoo what is your symptoms? Mallattoon dhukkuba keetii maal akkam si godha jedhee doktorri nu gaafate tokkoffaa maal inni deebina? You can say I've got a cough. You can say I have jechuun jettanii yoo barbaadde immoo gaafsite immoo I jettee apostrophe goote akkana barreessuu dandeessu. You can say I've got a cough. I've got a cough. Qufa na qabe jechuun jechuudha. I've got a cough. Na qufaasisa. You can say I've got a headache. You can say I've got a headache. I've got a headache. I've got headache. I've got a headache. Or you can say I'm suffering from headache. Or you can say I've got this slight cold. I've got a slight cold. I've got a slight cold. That means simple cold. We can say I've got a simple cold, or you can say I've got a slight cold.
qora xiqqaasaatu dha jechuudha. Or you can say I've got heavy cold. Faallan qora xiqqaadha maadha qora guddaa jechuudha. Yoo qora hamaa ta'ee si qufaasee bishaan si keessa yaasee akka malee sagalee kee jechuuf you can say I've got a heavy cold. I've got heavy cold jechuudha. Qora cimaa qabattee haala kana ibsuu dandeetta jechuudha. Heavy cold jechuun qora cimaa jechuudha. Heavy cold jechuun qora cimaa jechuudha. The next one is I have, or you can say I've got a sore eyes. Ijos dhukkubde haala kamiin ibsachuu dandeetta barata. You can say I've got a sore eyes. Ijan na dhukkube jechuudha. I've got a sore eyes. That means it's a pain of eyes, that means. Or you can say I've got a sore throat. It's a pain of what? Throat jechuudha. Kokkeen na dhukkube jechuudha. Kokkee jechuudha. Kokkee parts of body kana ta'e kan front irratti argamu kana jechuudha. We can say I've got a sore throat jechuudha. Sore throat jechuun kokkeen na dhukkuba jechuudha. Or you can say I've got a toothache. I've got what? I've got a toothache jechuudha. Ilkaan na dhukkuba jechuudha. Means I've got a pain of what? Toothache jechuudha. Dhukkubbii ilkaanii yookaan immoo ilkaanti na dhukkuba jechuudha. I've got a toothache. Or you can say yoo ilkaan kun immoo akka malee si maraachoo. You can say I am suffering from toothache jechuudha. Ilkaan akka malee na miidha jechuudha. Or you can say karaa biraatiin immoo you can say my whole body is what? Itching me. My whole body is what? Itching me. Qaamni kiyya guutummaa ta'aa na hoo'isiisa itti haala kanaan dubbachuu dandeetta jechuudha. My whole body is itching me or hurts me. Or you can say, my hand is what? Itching me. Or you can say, my chest is what? Itching me. Bakkar baalallee haa ta'uuti qaama kee keessa yoo bakka hoo'isise you can say itching jennaan hoo'isuu jechuun maal jechuudha? Itching jechuudha. Itching jechuun hoo'isuu jechuudha. Rub jechuun ammoo akkanatti ammoo hooqoo jechuudha. Rub jechuun akkanatti xaragoo jechuudha gara biraatiin akkana rub jennaan jechuudha. We can say rub. Yoo ammoo si hoo'isa ammoo you can say my qaamni guutuun na hoo'isa. Doctor, my whole body is itching me. Karaa biraatiin you can say I've got a backache. A backache jechuun duuda na dhukkuba jechuudha. I've got a backache. Yoo the most biased you can say I've got a bad backache jechuudha. I've got a bad backache. A bad yoo barbaade immoo I've got a bad backache jechuudha. Yoo guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Or you can say I have got or I've got a flu. A flu means it's kind of running on you. Flu tune your bishan keessa liquid jechuudha. You can say I've got a flu. A flu wal magalatti qofaa salphaa kan bishan keessa yaasu jechuudha. We can say I've got a flu jechuudha. The next one is I've got a runny nose. Kanaaf kun almost tokkuma. You can say I've got a runny nose means yoo qorra xiqqoo sidhee yookaan immoo bishaan yeroo baay'ee yookaan immoo mucus kennu kan akka mucus jechuun snaal yookaan immoo mucus furrii jechuudha. Yoo akka furrii si keessaa yaa'ee akka bishaanii wanti liquid ta'ee qallatee si keessaa yaasoo ta'ee you can say I've got a runny nose jechuudha. Funyaan nafi gaasoo hin ta'in I've got a runny nose jechuudha. Okay, bishaan akka mana keessaa jiga jechuudha. Karaa biraatiin immoo you can say I have got a bloody nose or you can say I've got bloody nose jechuun funyaan na fuuna jechuudha. I've got bloody nose jettee haala kana ibsachuu jechuudha. Karaa biraatiin immoo you can say I feel car sick. I feel car sick means let's say while you just travel from one place to another place, especially if you are a new for that ways, maybe you feel what? Car sick. If you are about to throw up, if you are going to return back what you had, we can say I feel a car sick. Fakkeenyaaf bakka tokkotti yeroo deemnu karaadhaan makiidhaan yeroo deemnu akka haqqisiisuu yoo gochuu barbaade you can say I feel car sick jechuudha. I feel car sick jechuudha. Yookaan you can say I'm about to throw up jechuudha. I'm about to throw up jechuudha. Yoo akkasitee raawwatu immoo you can say I threw up jechuudha. I threw up jechuudha. I threw up jechuun haqqisee raaba jechuudha. Yookaan I threw up jechuudha. Kun dhukkuba rakkoo baay'ee hin qabu jechuudha. The next one is I've got shooting pain around my back. Yes, if your back is hurts you so much, you can say I've got a shooting pain around my back. You can say I've got a shooting pain around my back. I've got a shooting pain around my back jechuun
duyda na waraanaa jechuudha. I've got a shooting pain around my back, or you can say I've got a shooting pain around my chest jechuudha. Qoma kee na waraanaa bakka si waraanu hundayyuu haa ta'uuti, you can say I've got a shooting pain around my back jettee haala kanaan ibsachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo ta'an immoo dhukkuma kana dhukkuboota biraa ni ilaalla yeroo kilaasii itti aanu jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya barumsi hadhaaf isinii qopheessee kana fakkaata. Next time in the will of God we're gonna just come up with another topic. Then I want to say just bye, see ya, love you all. Please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel. Kabajamtoota daawwattoota channel akkuma gishuu daramik barumsi kiyya kadhaaf qopheessee asumatti xumura. Yeroo taanu barumsa biraatiin kanuma topic kana ta'e expression biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa turaa jechuudha. Bye, love you all.